Ashama akkam jirtu? Akkuma beektan egaa maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaanaan jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immaniiti. Mata duree 900 ol ta'an irratti barnoota hedduun isin qopheesseera kanaan dura. Ammas qopheessaa man jira. Chaanalii kanaaf haaraa tanan sabiskiraayib gochuun maatii ta'an jedha. Har'a kan ilaallu faayidaawwan ajaa'ibaa bishaan ruuziin itti danfee yookaan itti affeelamee yoo fayyadamne irraa argannu kan jedhu. Bishaan ruuziin itti affeelame yeroo jennu ruuzii kana affeellee bishaan jalatti hafu jechuudha. Faayidaa kana argachuuf bishaan burcuqqoo lama fakkeenyaaf ruuzii burcuqqoo tokkoon yoo affeelle hangi bishaanii hanga ruuzii sana harka lama yoo ta'e yeroo baay'ee akkasitti gorfama. Haa ta'u malee bishaan kamtuu kan ruuziin itti affeelame ni fayyada. Bishaan kana egaa erga jalaa calallee qabbaneessinee booda hanga guyyaa sadiitti kaa'uu dandeenya. Hanga guyyaa sadiitti itti fayyadamuu dandeenya. Mee faayidaa akkam akkamii arganna kan jennu akka armaan gadiitti waliin haa turru. Kan jalqabaa fayyummaa sirna soorata bulleessuufidha. Bishaan ruuziin itti danfee istaarchii waan qabuuf fayyummaa sirna soorata bulleessuuf gargaaruuf ni gargaara. Fayyummaa sirna soorata bulleessuu yeroo jennu garaa bokokuu akkasumas ammaa deeffachuu garaatti qilleensi nama baay'achuu akkasumas yeroo dhibee garaa kaasaa qaban yeroo dhibee garaa kaasaa godhatan akka ORS'tti bakka bu'uu ni danda'a. Yeroo garaa kaasaa bishaan kana yoo dhugan akka ORS ishee lamlam jedhaman akka sanaatti ni fayyada. Sababni isaas istaarchiis qaba dabalatas elektiroolaayitii adda addaa of keessaa qabu waan ta'eef. Inni gara biroon dhangala'aa qaama keenyaa sababa adda addaan bahe bakka bu'uuf yeroo ispoortii hojjennee sochii qaamaa taasisnee qaamni keenya baay'ee dafu akkasumas yeroo dhibee fayyaa dhangala'aa hedduminaan fudhachuun nu barbaachisu. Fakkeenyaaf yeroo qaamni keenya ho'a godhatu dhangala'aan hedduu barbaachisa. Yeroo qufaanu yeroo akkiitaan nutti baay'atu dhangala'aa barbaachisa. Yeroo kana immoo dhangala'aa kana bakka buusuuf gargaaran keessaa inni guddaan bishaan ruuziidha. Bishaan ruuzii hanga dhangala'aa fi elektiroolaayitii qaamni keenya barbaadu madaalaa waan qabuuf yeroo ispoortii hojjennee qaamni keenya dafqu dhuguun yeroo qaamni keenya dhibamee ho'i qaamaa dabalu qufaanu argannu yoo kana dhugne ni fayyada jechuudha. Sadaffaan fayyummaa fi bareedina gogaaf rifeensaafidha. Bishaan ruuzii vaayitaaminoota, mineraalotaa fi antiooksidaantii hedduu waan qabuuf rifeensii fi gogaa qaama keenyaa yoo itti dibnee booda yoo ofirraa dhiqanne gogaafis ta'e rifeensaaf fayyummaa rifeensaaf bareedina gogaaf rifeensaaf ni gargaara. Akkasumas aminoo asiidii inni qabus akka rifeensi hin harcaane akkasumas akka rifeensi hin caccabneef ni gargaara. Kanaan duras kaaseera. Kanaaf ittiin mataa miiccachuu, ittiin fuula dhiqachuu, ittiin qaama dhiqachuun bareedina gogaafis ta'e jabinaa fi akka rifeensi hin harcaane gochuufis ni gargaara. Gara biroon ittisoo qaamaa cimsuufidha. Bara 2022 qorannoon National Institute of Health Status akka dalagetti National Institute of Health States kan jedhamu kan biyya Ameerikaadha. Akka dalagetti yeroo yerootti bishaan ruuzii dhuguun vaayitaaminii fi mineraala kan akka vaayitaamin B, ayireenii, ziinkii, maagneeziyamii waan qabuuf ittisoo qaamaa uumamaan nam tokko qabu utubuun yookaan deeggaruun dhibeewwan daddarboo adda addaa nurraa ittisa jedhee kaa'a. Kanaaf bishaan ruuziin itti danfe yeroo yerootti dhuguun gaariidha. Gara biroon dhukkubbii yeroo marsaa laguu hir'isuufidha. Yeroo marsaa laguu dhukkubbiin egaa ni jiraata dubartoota biraa. Kunis wal caalaa tokko biratti ni cima. Akka dhaabbanni National Health Institute kun jedhutti yeroo marsaa laguu yoo bishaan ruuziin itti danfe kana dhugan amala kottoonfachuu maashaalee yookaan muscle contraction waan hir'isuuf dhukkubbii yeroo marsaa laguu hir'isuuf ni gargaara. Akkasumas ulfaatina qaamaa hir'isuufidha. Bishaan ruuzii hanga kaaloorii inni qabu xiqqaadha. Akkasumas yoo dhugne garaa keessa turuudhaan akka namni sun dafee hin beelofne taasisa. Kanaaf ulfaatina qaamaa olaanaa yookaan obesiitii warri qaban yoo kana dhugan dafanii hin beela'anii akkasumas kaaloorii hedduu qabu. Kanaaf ulfaatina qaamaa ittisuuf soorata gargaaran keessaa tokkodha jechuudha ruuziin. Egaa faayidaa hedduu qaba. Bishaan ruuzii faayidaa hedduu haa qabaatu malee baay'ina yoo yeroo dheeraaf humnaa ol baay'isnee dhugne tarii gogiinsa garaa nutti fiduu danda'a. Konstipeeshinii nutti fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf nam tokko guyyaatti burcuqqoo tokko kan lama qofa yoo dhuge gahaadha. Kanaa ol baay'isuun hin barbaachisu. Akkasumas bishaan ruuzii kun namoota dhibee sukkaaraa qabaniifis hin gorfamu. Kanaan ala bishaan ruuzii faayidaa hedduu qaba. Keessumaa daa'imman yeroo garaa kaasaa qabaatan akka ORS akka lamlamiitti dhuguu danda'u. Akkasumas bareedina gogaaf rifeensaaf ni fayyada. Dhukkubbii yeroo marsaa laguu ni fayyada. Faayidaa hedduu qaba egaa. Itti fayyadamuu jedha.
Galatooma turtii gaarii.